Agarsiiftuu xiyyee xurree Oromootaa Maahoo TV'n dhufe gammadi dhaloota duudhaaf seenaa keenya hundaa kan barsiisu isa foddaa tokkoon addunyaan mul'isu. Gammadi Oromoo Maahoon keessii dhufe seenaa boonsaa beekuu fi dhalootaafis kufe addunyaa tokkoomsee foddaa tokkoon fidu dharaaf shira diinaas saaqeeti kan didu gadaan kan keenyadha dhaloonni ol ka'een waliin haa fiigu. Miidiyaan humna Oromiyaatis hojii aadaaf seenaa duudhaa ummata Oromoo baadiyyaaf magaalaa keessa deemee hawaasa hunda waliin ta'uun kan hojjetu ta'uusaa ummanni keenya akkan waliin turu jecha miidiyaan humna Oromiyaas sagantaalee adda addaa kanneen akka sagantaa bashannanaa, ispoortii, marii haala yeroo, siyaasaa fi dinagdee, sirboota aadaa fi ammayyaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkasumas sagantaalee adda addaa qindeessee ogeeyyota jiru jedhamaniin isiniif dhiyeessa. Kamu bifa adda ta'een fi qulqullina qabu akkanumas meeshaalee teknoolojii ammayyaawaa ta'aniin tajaajila beeksisaa hundumaa kan kennu ogeessota industirii fiilmii irraa kaasee hanga beeksisa xixiqqaatti qulqullinaan ni hojjeta. Beeksisa sosochii irraa kaasee hanga dhaabbata raadiyoo fi televezyiiniittis saffisaa fi qulqullinaan ni hojjeta. Sagantaalee adda addaatiif cidhaa fi eebbaa fi waraabbii suur sagalee, viidiyoo editingii fi dokumeentarii fiilm teknoolojiiwwan ciccimoo fi olaanoo fayyadamuudha. Baattuu qomaniin alatti magaalaaf baadiyaa keessa socho'uun gorsaa fi yaada jajjabinaa hawaasa keenyaaf qoodu waldaaleen Oromoo xixiqqaa irraa kaasee hamma gurguddaatti diinagdee karaa guddisuu danda'aniin gorsa barbaachisaa kennu industirii aartii Oromoo keessatti hawaasa aadaa, duudhaa fi seenaa isaa jaalatuu fi hubannoo gahaa kennuu fi gabbisuuf akkasumas dandeettii kalaqaa aartistootaa gabbisuudha. Miidiyaan Teessoo muummichaa keenya Finfinnee giddugala aadaa Oromoo fuuldura lakkoofsi 2 magaalaa Adaamaa Riizoortii Gadaa cinaatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 11 10 70 92 yookiin immoo Duwwaa 9 22 12 69 39 jedhaatii nuuf bilbilaa jechoota qiqindeessuudhaan Heenook Abdulqaadir sagalee balballoomsuun Waarisoo Muhammadii fi Daayirektarii dhaabbatichaas Taajuddiin Haaji Kadir humni keenya ummata keenya ni daawwadha. Horaa bulaa galatooma.